Jireenya jiraattu keessatti wanti hubachuu qabdu jira. Yeroo hundumaa abdii haaraa fi gammachuu addaatiin oolmaa kee gaggeeffachuu yaali. Gatii baasuu qabdus baasi. Namni abdii fi gammachuu qabu waan haaraa hojjechuuf cimina hunda caalu qaba. Haalota oolmaa kee keessatti si mudatan ilaaltee harka kee hin kennin abdii akka qabdu sammuu keetti himi. Nan kufa jettee abdii hin kutin kufuun dhuma jireenya miti. Ulfina argadhe jettee hin booniin ofiin boonuun galma jireenyaa miti. Kufaatiin isa ta'uuf yookaan bira gahuuf dhalatte osoo hin ta'iin bira hin gahin hafuudha. Isa ta'uuf dhalatte ta'uuf immoo rakkina keessa darbuun dirqama. Rakkina hin sodaatin mee namoottan addunyaa beekamoo ta'an hunda isaanii qoradhu. Hundi isaanii rakkina hammana hin jedhamne keessa darbanii kan mul'ata argatan. Rakkinni yaanni haaraan keessa keetii akka burqu godha. Eenyummaan kee rakkinaan yoo dabalame of argita. Ofitti akka deebitu si godha. Si malee namni si ta'uu danda'u akka hin jirre sitti hima. Namoonni baay'een yoo waa rakkatan waanuma akkasitti hafan of se'uudhaan milkaa'ina cinaa isaanii jirutti aggaamuu of dhoowwu. Lakki akkas miti. Eenyuyyuu rakkina baatee kanafu hin jiru. Yeroodhaaf nutti fakkaata malee namni mul'ata qabu fuuldura isaatti milkaa'ina laalu tokko rakkina keessa darbuun waanuma jiru.